በአጠቃላይ በምርጫው ሂደት የነበረው ብዙ ፓርቲዎች ተሳትፈዋል፣ ሚዲያዎች ሰፍተዋል። filannoon waliigalaa torbaffaan mootummaa fudhatama qabuu fi sirna dimookiraasii cimaa ijaaruuf bu'uura kan kaa'e ta'uusaa hayyoonni ibsan. Itoophiyaan filannoo waliigalaa torbaffaa lammiilee miiliyoona 54 ol ta'an sagalee kennuuf itti galmaa'anii fi paartilee siyaasaa 42 hirmaatan caamsaa 24 bara 2018 bifa milkaa'aa ta'een geggeessitee jirti. Lammiileen buufataalee filannoo isaaniitti ganama sa'aatii 12 irraa kaasee hanga halkan walakkaatti bifa ajaa'ibsiisaa ta'een ba'anii paartilee siyaasaa nuuf ta'a jedhaniif sagalee isaanii kennaniiru. Adeemsa filannichaa ilaalchisee hayyoonni akka jedhanitti filannichi dorgommiin paartilee hedduu keessatti kan argamedha. Filannichi bifa nageenyaa fi dimookiraasii ta'een xumuramuun isaa biyyattii keessatti haadaan siyaasaa tasgabbaawaan ijaaramaa jiraachuu isaa ragaadha jedhaniiru. Yeroo duula filannootti miidiyaaleen loogii tokko malee paartilee siyaasaa hunda hirmaachisuuf kutannoon agarsiisan ijaarsa sirna dimookiraasiitiif faayidaa olaanaa qaba jedhaniiru. Sochiin tasgabbii paartilee siyaasaa fi uummataa filannichi nagaa, haqaa fi dimookiraasii ta'e akka xumuramu gochuu isaa ibsaniiru. ዲሞክራሲን ለመገንባት ከሚካሄድባቸው ፕሪንሲፕሎች ደግሞ አንዱ ምርጫ ነው። ፍትሃዊ፣ ነፃ፣ ገለልተኛና ጊዜውን የጠበቀ ምርጫ። ስለዚህ ከነዚህ ከዲሞክራሲ መሰረቶች አንዱ የሆነውን ምርጫ በሰላም ማጠናቀቅ መቻል አንድ ትልቅ የዲሞክራሲ ማሳያ ነውና waajjirri qonnaa aanaa Jiillee Dhummuuggaa dargaggoonni ganda Izgiyyee keessatti misooma qonnaatiin bu'aa gaarii fiduuf gurmaa'anii hojjechaa jiru jechuun beeksise. Bara 2017 irraa eegalanii ganda Izgiyyee keessatti 1-5 gurmaa'anii lafa hektaara 9.5 argatanii misoomsaa akka jiranii fi waggaatti 3 misoomicharraa fayyadamaa ta'aa akka jiran dargaggoonni dubbataniiru. Waqtii gannaa hooyiruu qonnaa isaanii irratti bishaan waan ciisuuf hojii misoomaa isaanii irratti rakkina jabaa akka itti ta'e ibsuun mootummaan kaanaalii lolaa ittisuu hojjechuudhaan rakkina isaanii akka furuuf gaafataniiru. Itti gaafatamaan waajjira qonnaa ganda Izgiyyee obbo Hasan Ahmed akka dubbatanitti bara darbeerraa jalqabee dargaggoota 53 ta'an lafa hektaara 9.5 akka misoomsaniif ganda keessaa lafti kennamuu fi ibsaniiru. Dargaggoonni misooma kana misoomsaa kan jiran gurmaa'ina 1-5 yoo ta'u si'a takkaatti qarshii hanga 100 akka argatan ibsaniiru. Itti gaafatamaan waajjira qonnaa aanaa Jiillee Dhummuuggaa obbo Abduu Muhammed akka ibsanitti sadarkaa aanaatti dargaggoota damee qonnaatiin gurmeessuun fayyadamaa gochuun cinatti hojiiwwan hedduu hojjetamuu dubbataniiru. በግብርና ዘርፍ ከወጣት ስራ ዕድል ፈጠራ ጋር በተያያዘ በተለያዩ ዘርፎች እንንቀሳቀሳለን። Hooggantoonni fi ogeessonni olaanoon naannoo Amaaraa fi bulchiinsa magaalotaa hojiiwwan babal'isa dhaabbilee fi tajaajila fayyaa bulchiinsa magaalaa Baahir Daar keessatti argaman daawwataniiru. Hoogganaan biiroo fayyaa naannoo Amaaraa Abdul Kariim Mangistuu akka dubbatanitti uummanni tajaajila fayyaa qulqullina qabuu fi loogii irraa bilisa ta'e akka argatuuf hojiin bu'uuraalee misoomaa dhaabbilee fayyaa babal'isuu fi haaromsuu xiyyeeffannoo guddaan hojjetamaa jira jedhanii naannicha keessatti buufataaleen fayyaa 930 olii fi hospitaalonni 100 ol akka jiran kan ibsan hoogganaan biiroo kun dhaabbilee kanaa dhukkubsattootaaf mijataa qulqulluu fi hawwataa gochuuf hojiin jalqabamee cimee itti fufeera jedhaniiru. Keessattuu fayyaa haadholii fi daa'immanii eeguu akkasumas dhibeewwan daddarboo fi daddarboo hin taane ittisuu irratti xiyyeeffannoodhaan hojjetamaa jira jedhaniiru. Sirna ragaa fayyaa dijitaalawaa gochuudhaan tajaajilicha waraqaa irraa bilisaa fi ariifataa gochuuf carraaqqiin taasifamaa jiraachuus dubbataniiru. Tajaajila fayyaa qulqullina qabu naannolee hundaatti akka dhaqqabu gochuufis akka hojjetamu hubachiisaniiru. Itti aanaan dursaa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Baahir Daar Goshoon Daalaamaw magaalattii ammayyeessuu, miidhagsuu fi fayyaalessa gochuuf bu'uuraalee misoomaa guutuuf hojjetamaa jiraachuu ibsanii sadarkaa buufataalee fayyaa guddisuu fi ammayyeessuudhaan daa'immanii fi haadholiif tajaajila dhaqqabsiisuuf hojjetamaa jiraachuus ibsaniiru. ሰላምን ዋነኛ ሚኒስትሪ ማድረጋችሁ በተለይ በብሔራዊ ጥቅም ዙሪያ ላይ ዜጎቻችን የተቀራረበ ግንዛቤ ሊኖራቸው ይገባል። Duudhaalee waliin jireenyaa ijaarsa nageenyaaf oolchuudhaan wal danda'uu fi walitti dhufeenya uummattootaa gabbisuun akka barbaachisu deetaan ministeera nageenyaa Dr. Keeraddiin Tazarraa ibsan. Ministeerri nageenyaa abbaa taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa waliin ta'uun gaheen dhaabbilee miidiyaa ijaarsa nageenyaaf jedhuun hooggantootaa fi ogeessota miidiyaalee waliin magaalaa Hawaasaatti marii geggeesseera. Deetaan ministeera nageenyaa Dr. Keeraddiin Tazarraa maricha irratti akka jedhanitti nageenya cimsuuf qorni dhaabbilee miidiyaa olaanaadha jedhanii akka biyyaatti duudhaalee keenyaa ijaarsa nageenyaaf oolchuun wal danda'uu fi walitti dhiyeenya uummataa gabbisuun akka barbaachisu ibsaniiru. ማህበረሰብ ሰላሙን አጽንቶ የሚፈልገው ደረጃ ላይ መሄድ ካለበት
መረጃዎች በተለያየ ደረጃ ላይ የተሳሳቱ መረጃዎች ሲመጡ ኖ ብሎ መክቶ ቤስት የተባለው መረጃ አዳምጦ ጥሩ ውሳኔ እንዲወስን በማድረግ ደረጃ ላይ አፕ ቱ ዴት የሆኑ ተጨባጭ የሆኑ እውነተኛ መረጃ በየጊዜው ማቅረብ ያስፈልጋል። ሰላም የሰላም ጥቅም ወይም በሰላም ምክንያት የተገኘ ጥቅም ማንም ሰው የሚያየው ነው። ወጣቱ ከጦርነት ወጥቶ ወደ ስራ መሰማራት ጀምሮ ነበር። በጦርነት ውስጥ ሲሳተፉ የነበሩ ወጣቶች በዲዲአር እየወጡ በቂ ባይሆንም ገንዘብ እያገኙ ወደ ነበሩት ስራ ወደ ነበረበት ስራ መግባት ጀምረው ነበር። ገሬን ሀቡትኒ ዱራኒ ያኮ ሆጀቴ ጀላ በቀቹፍ ጀቻ ሆምኖተ ፈረነጌኛ ከን ኬሳፊ ሀላ ወሊን ሚቾሙን ሎሎሁሙ ሙርቴሱ ኢሳ ጎቻን አገርሲሳ ጅረ ጀቹን ሚሴንሲ መነመሬፊ ኢትያናን ዱረታ ሚዲያ ፊ ኮሚኒኬሽኒ ፓርቲ ሲምራት ኦቦ ጣሃሜ ሀራዶም ይብሰን ሚሴንሲ መነመሬ ፓርቲ ዲሞክራታዋ ሲምራቲ ፊ ኢትያናን ዱረታ ደሜ ሚዲያ ፊ ኮሚኒኬሽኒ ኦቦ ጣሃሜ ሀራዶም ሀለ የሮና ኖ ትግራይ ላልቺሴ ተጃጅለ ወዱ ኢትዮጵያ ወሊን ቱርቲ ታሰኒሩ ቱርቲ ሳኒቲን የሮ ወሊ ገልቴን ነገኛ ፕሪቶሪያ ሆጂሮ ወልቲ ናንቸቲ ነገኛ ዋራፊ ተስገቢ ከኖሜተው ይብሱን ወሊ ገልትቸ ቡሬፈቹን ሞቱማን ፌደራላ ዳብሌ ተጃጅላ ዋሱማ ፊ ዲነግዴ ጭቴ ቱሬ አተተማን ገረ ሆጂቲ ከን ዴቢያን ተውሳ ዱበተኒሩ ደርገጎኒ ወራና ኬሰቴ እርማታ ቱረን ሰገንታ ዴብሰኒ ዳቡቲን ገረ ጅሬኛ ፊ ሆጂ ሳኒ ዱራቲ አካዴቢያን ታስፈማ ቱሩ ሄረኒ ድግር ሰባጀተ ሞቱማ ፌደራላቲኒስ ሆጂወን ሚሶማ ኡመታ ፈየደማ ታሰን ሆጀተሙ ኢሳኒ ዱበተኒሩ የሮ አማ ከነቲ ገሬን ሀቡትኒ ዱራኒ ናኖ ትግራይ ኬሰ ሶቾው ጎቸ ሴራና ላፊ ዲማ ሀሜኛ ረቲ ቦበየ ከጅሩ ካሱን ወሊ ገልቴ ነገኛ ፕሪቶሪያ ጉቱማ ተጨብሱን ሎለ ለማታቲፍ ዲቤ ሎላ ሩኩታ ጅረጅረኒሩ እስካሁን ባደረግናቸው ዳሰሳዎችና ጥናቶች እና በደረሰን ሪፖርት መሰረት በጣም ብዙ ወጣቶች ባፈሳ ከቤታቸው በሌሊት እየተንኳኳ እየተቀጠቀጡ ወደ ማሰልጠኛ አካላት እየተወሰዱ ነው።